إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ومن أصل قول ممن دعا إلى الله عمل صالح وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بقنا جيان الراس قربرم سامنتي خينيا منتي إسلامات كان شانا لخينيا دعوة أوروتين دبر سنوت ولن أفنججا كنتينا الرئيراد بانو واي رقا چاجي تيبين إسلام ماداف بي إلا الله تججورا غرا قبتيها سو خينيا تدرسني سينون درتي وان تكو تكو واي بيكم سافي تكنولوجي زمنا تيول قبتي جرور راتكو دبچو بربان يجو إننيس يرون أمانتنا يرون تكنولوجين أكنت ببلتي جروكنا وان حدو غر كمبيوتراتين المنما وان اتين دهجي إسالة في فنة اتهجنو سوفتويرون أدى أكجرن وبتو مانا يجودا المنما كان مهندساتيس كان فياتيس كان أدى سوفتويرو تخناتين أكا فيرا ما جرو بيكا مادا كان ما وجين ChatGPT jechuun chatbootii sammuu namtolchee sadarkaa olaanaa OpenAI'n hojjetame yoo ta'u adeemsa afaan uumamaaf fayyadamuudhaan marii haasawa namaa fakkaatu irratti bobba'uuf kan qophaa'edha jechuudha. Inni kun if keessatti haasawa ilmi namaa qabu kan soft copy'dhaan gara kompiitara gara seeni hunda ragaa addunyaa irra jiru kitaabotii addunyaa irra jiru hunda arkatee dubbisuu waan danda'uuf ilma namaa wajjin kan haasawa godhuu danda'uudha jechuudha ChatGPT'n kun. Kanaafuu ChatGPT'n kun waan adda addaatiin ilma namaa gargaaruu danda'a jechuudha. Gargaaraatis arkina inninis gaafii yoo gaafatte sii deebisu barruu yoo itti kennite sii gabaabsee sii himu barruu naa barreessi jettuun illee sii barreessuu fi kan kana fakkaatu waa hedduu kan ilma namaatiif yeroo ammaan tana deeggaruudhaaf tolfamedha jechuudha. Duuba hangana wayita jennee obboleeyyan keenya ilmaan keenya aalii teenya wanni gorsinu waanuma dur qabanne san osoo hin jenne abbootiin keenya lafa'anii haala hiyyummaa fi rakkina keessa duran irratti dhaabbatanii tattaafatanii ilmii nuu fidan san qabannee ammaanta nuti ilmaan isaanii ilmaan keenyatti illee wanni dabarsuu qabnu beekumsa waan ta'eef afaan faranjii afaan arabaa barachuudhaan beekumsi afaan barachuun beekumsaaf utubaa ta'uu beeynee afaan arabaatii fi afaan faranjii baratanii ijoolleen teenya amantiidhaa fi hojii isaanii akka addunyaa wal baranii deemuu danda'an irra kaa'utu nurraa eegama jechuudha malee beekumsa irraa baqachuu hin qabnu jechuudha. Akkuma wanti kheyrii kompiitaraa fi moobaayiliidhaanis dhufutti toltuunis hedduutu keessa mul'ata jechuudha. Zamana ammaa kanatti hojii keenya wajjin wal qabate yoon kan isinii tuqute yuutuubiidhaan sooftiweerii adda addaa barsiisaa adda addaa arkanneeti irraa barachaa jirra jechuudha. Kanaa wajjin dhukkubsatees waa'ee fayyaa yuutuubii irra yoo seene nama fayyaa irraa dubbatu arkita dooktaroota umrii isaanii fayyaa irra dabarsan gorsa isaanii fudhatta achi deemtee haakima dheeyxee atillee beekumsaa wajjin waa xiqqoo isaanii wajjin dubbachuu dhukkuba keetillee himachuu dandeessa jechuudha. Kanaafuu beekumsi wanni tuffatan takka illee hin jirtu zamana ammaa kana beekumsaan dhufe ja'anii dheeysu jechuun nama wallaalatti wala nama mooraa takka keessatti if hidhee taa'uu barbaadu jechuu akka nama loon horii mooraa keessatti hidhamee taa'uu jechuudha. Kanaafuu nuti ammaan tana ummata keenya ijoollee teenya aalii teenya hara beekumsaatti yaamuutu nurra jiraata jechuudha.
خنافو يو أفهم بين يو بكم صاف تتافن سينا خينيا سينا أمة برا أمة أمنتي خينيا سينا أمنتي خينيا وحله تكتكتي قرآن خينيا تفسير سا حديث خينيا صحيحة في ضعيفة كنته أدبا فني جل ديمني برچوك أبنا ملي نمر خايني واني تتينيو فنجرو يجون نمر تايجون هنجرو أكما رسول صلى الله عليه وسلم علمنا ما ألا في إيرانو بكم سئرت فردي رجيد برسول سا حديث بكمارا خنافو نهندنو جولتينيا آليتين خرابيكم ساكا خاسني بكبر علم نجرو جهورا فتتافتشوك أبنا ملي إفبود أبلو تيتو أمتا دبا أفردرتي وانا كنا بريسي سنومك أبني تينيا نتي برچون كو نتي كميتو وان بريدا دبچو دندينيا أمني إيمانا كنا كبو علمي كنا كبو ججو أصوهن تهن نتي سلمنا ماتي ربي نبا فلع حسابان على التخنا في خنافو بكم ساساته وحلو إيمانا ساته هرك ربي جرملي هرك نماوان جريف نوتي تتافتشوك أبنا خربيكم ساتتي وليامو قبل يجودا هنغنا إيغان جيبود خرا هيكاوان مجيون جتو يرو أمانتنا جوجل كيستي الدنيا ونراها سوون جرتو وان كان ونرا ففرتني أفان هندت فجأة ساجرين يجودا كون إسمالي چاجي تيبين مجيون سربتون تدينا الروات كم بين لفاخاتي شاجيتي في خنا وجنا سوا قوتين واي أمنتي خرستنا واي أمنتي إسلامنا قافة شاتورتي قافي سيتي فيس إننيس كتاب مقوفة دب سودان إننا مرة واني أدى إسا يدقودو واني ساواني تيدا وهين كابو سبيلا وان تيف كمبيوتر وان تيف وانو ما اتخان نمباس خنافو قرآن إسا خيس جرا قرآن الرادبتا كتاب قل كل إسا خيس جرا كتاب قل الرادبتا أكاسته banna jechu khanafu isinis me obbalayyan kenya waan kana lalati imana khaysanif bekomsa khaysanif wae amanti islama khadur faranjonni alatti dibudaf ilman nama amanti islamatirra islaminna sayfi dam baballate islaminna dala chunkursa islaminna لا عفرنا ما هجما كان كنا فكاتون إسلامنا مكاتوري سودان الرتب بهاترن ربين أران تنمو ميشو ميسان دلغنين ربين حقا إسلامنا خنا رقابه علامتي دبر ستجري يجورا خنا فو أمن خينياس أفان خينيان أكبيخو دندو إسني فسرو يالي قدو تنجروان تيف ميولين هاور دفنو إسينا فرنجين دبتو چاجي پتين ها فرنجين دبتو ونما سينجت هوني غافين سي خضرا إنسان الرب مو المربيتي أدنى باسيتين جتشودا. What I want you to do is read the Bible in a non-biased perspective. I want you to tell me if it's more likely that Jesus was a prophet or a God. Forget the church, forget the Christian. I just want you to read the Bible. You must. كتاب مقفتي دب سودان واي چرچين وانجو في شيكوتين ساني وانجانو سوهن للتن كتاب ما يفكيسا قبدو خدب بستو خنرت هنداودان إن خنوان إن تهي إرقما ربي هاتو يخايس ربي هاتو يخاي المان ما هاتو أدنا باسينا هم يتين جيشورا ديبي خيتي سنة الديرسيني تي قباب ومتنا ديبي سيتين What does it say? إني نستعجت بينجز ديبسو يوني وان برا مقت كريسه كتاب مقفرة كتاب مقول كله قفرة خنين دبدته إني كتابني إنسان إرجما ربي تجاجين إني إرجما ربي إرجا ربي ببلس دبته في عجائب ربي معجزة ربي كنيتين دلقو أكتين إرى أركجين أبو
mataa na garagalchitee waan nama ajaa'ibsiisu jettiin jechuu isiinis ammallee gaaffii lammataa gaafatti. So you know how you're on this smallest computer in the world and you end up holding information that ever exists? If you were human, would you believe this universe was created? Or do you think it's a coincidence? I only want you to answer in one sentence and you can only pick one, okay? Gaaffii lammataa keessiin gaafattu kunis waa hunda addunyaa tana keessa ka arkitu kana akka carraatti uumame moo beekaa fi kan dandeettii qabuutu uumee jette jetteen. Inninis wanni jedhee deebiseef yooniin ani nama silaa tahe wanni niin dubbisee arkirraa wanni arkinu kun hundinuu kan akkanuma carraadhaan lafarraa biqilee miti jechuun jira jechuu. ajaa'iba addunyaa tana deemiinsaa fi waxallee isii keessa jiru kana oqalaaltute akka carraatitti wanni kun arkame jechuun waan fakkaataati miti. Kanaafuu beekaa dandeettii qabu ka isa uumeetitu jira jechuudha kannaan jechuun jira jechuudha. waan nama ajaa'ibsiisu jettiin mataa garagalchite mee ammallee gaaffii sii qabaa fi gaaffii siin esteessu haya. What do you guys think? Okay, ChatGPT, I have a question. How should I live my life? Should I believe in God? Should I be atheist, agnostic? I want to live a happy life. mee ammallee gaaffii sii qabu duuba ajaa'iba natti fidde mee ana kam ta'eetiin jiraadha nama amantiin taane ta'eetiin jiraadhee gammachuun jiraachuu danda'amu nama amantii qabuun ta'amu nama amantii kam keessaan tahaa gaafachuu jirti jechuu. I'm fine, but also have a sense of purpose and fulfillment. Can you please tell me in one sentence, and you must be one way? Please tell me. If I had to pick one way, I would suggest believing in God or Islam. karaa tokko filadhu jeyoonii ka si gorsu ta'e karaan si gorsu karaa islaamaatii jeen jechuu. yoo ka kaayoo rabbiitii fi kaayoo keetiin jiraachuu barbaaddu taate karaan si gorsinuma kana jeen jechuu. My mind is actually blown right now. What do you guys think? Hey ChatGPT, I have a question. Does Islam oppress women? Can you ammallee gaaffii biraatiin sii qaba jettee wanni gaafattu amantiin islaamaa dhalaa ni miidhamoo hin miidhuu gaafatte jechuudha. answer me in 20 seconds, please? No, Islam does not oppress women. islaamni dhalaa hin miidhu je'een jechuu qaraatiin islaamaa dhalaa ka miidhu miti jechuun jira jechuu. Quran introduced groundbreaking changes by granting women rights like inheritance, property ownership, and islaminaan dubartoonni mirga barumsaa mirga qabeenyaa mirga dhalaa akka qaban dubbata malee kan dhalaa cunqursu ka dubartoota cunqursuu miti jechuun jirti jechuu. you brought justice and marriage for mutual consent, fairness, and the right to seek divorce. dubartoonni fuudhaa fi huruu heeruma keessattis mirga dhiiraa wajjin walqixa akka qabanii fi akka yeroo adda deemanillee akkasuma akka ta'e dubbachuun jirti jechuu. Most importantly, God sees men and women as spiritually equal, emphasizing their ammallee dubartoonni gara amantiitiin dhiiraa wajjin walqixa akka ta'e dubbata jetteen dubbata je'een ChatGPT'n quraana laaluudhaan. equal dignity and worth in his eyes. Wow, what a mind. nama ajaa'ibsiisu jechuun jirti jechuu isiinis ammallee gaaffii biraatiif qophooti mee haa caqasnu. What do you guys think? Hey ChatGPT, I have a question. Does the Quran promote violence? Please answer me in 20 seconds. gaaffii nama gaafachuu jirtu gaa dhiiroo qura'aanni kun rabshaa yookaayis hokkora amantiin islaamaa hokkoraani rabshaadhaan waraanaani babal'atee ja'amaati akkamii waraana qabaahii waraana babal'isuudhaani amantiin kun babal'atee kan jedhu haa dur isiin dhageessisan irraa gaafachuu jirti jechuudha. The Quran does not promote violence.
qur'aanni rabshaa yookaan sookara waraana kan babal'isuu miti jeen jechuu ChatGPT'n qur'aanni kan waraana babal'isuu miti nagayaa fi mirga haqa hadubbatu malee kan hokaraa fi waraana babal'isuu miti qur'aanni jeen jechuu ChatGPT'n islaama jechuun nagaya jechuudha wanni babal'isuus wanni himuus nagaya kana wanni qur'aana keessa jiru waraanni ifirraa ittisuuf yoo kan yeroo waraanni biraasin dhufee jireenya keetirratti amantii keetirra kasi waraanute self defense ifirraa ittisuuf waraana hayyama malee waraana karma nama banuun hin jiru qur'aana keessa jechuun jira jechuudha ammallee gaaffii biraatiin sii qaba jettiin Why does Islam allow for what? Can you please answer me in 20 seconds? mee waa'ee islaminaan dhalaa afurii hayyamuu sanirraa isna odeessi jettiin islaminaan dubartoota dhiirtii hanga afuritti fuudhuu akka dandeessu ni dubbate jedheen duuba akka salamoonii fi akka daawit warra dubartoota hedduu fuudhaa bahansanii wajjii yoo laalte inni gadi xiqqeesse jeen qur'aanni dhibbaatamiin dubartoota jaartiidhaaf jalaa qabanii jeen ergamoonni rabbii khazamana sanii duuba qur'aanni kasi gad xiqqeesse karaa afurii gad xiqqeesse jeen jechuun jira hanumaa wajjinuu qur'aanni wanni dubartoota fuudhuuniin baqqa'uun barbaachiseen dubartoonni isaan itiisuuf yeroo waraanaa fi waan adda addaatiin abbaan mana isaanii biraa addunyaa tanarraa dabran akka isaan kophaa hin taaneef isaan boorsuu fi isaan itiisuuf kanaaf jechaadha kan hayyamame ta'uudha ilaalla jeen karaa haqaa isaan jidduutti godhuutii fi karaa mirga isaanii walqixa eeguu ilaalchisee islaminaan yoo haqaa eeguu hin dandeenye takka bichaa akka fuudhan akeekkachiisee dubbataa jeen Wow, that is so interesting. What do you guys think? Hey, ChatGPT, I have a question. Rohuwwan nama gammachiisu mee ammallee gaaffii biraatiin si gaafadha jettiin What does the Quran say about women's rights? Please answer me in 20 seconds. mee mirga dubartootaatirraa waan inni dubbatu sakandii 10 keessa naa himi jettiin The Quran grants women rights such as owning property, inheritance, and education. mirga dubartii qur'aanni wanni dubbatu qabeenya horachuu akka dandeessu dhaala akka fudhachuu dandeessuu fi barumsaaf mirga akka qabdu akkasumas kan biraatis akkasuma dubbata jeen karaa amantiitiin dhiiraa wajjin walqixa karaa rabbitti ibaadaadhaan walqixa dhiiraa wajjin akka taate dubbata jeen karaa jireenya beetasabiitiinis mirga fuudhaa fi heerumaa irrattis dhiiraa wajjin walqixa akka taate dubbata jeen sanbira kuteetii dubartoonni keessaafuu haati mirga miila haadhaa jalaan jannanni jira jedhee dubbataa quraanni jeenya islaminaan barsiisaa jeen jechuu kun hundinuu wanni garsiisu darajaa guddaa dubartootaaf islaminaan qabuudha jechuun jira jechuu waan nama ajaa'ibsiisu jettiin isinis Hey, ChatGPT, I have a question. What's more sii qaba jettiin logical to you? The concept of reincarnation or resurrection, like eternal life in heaven? If you amma kaaniin sii qabu
incarnation immoo resurrection. Incarnation jechuun rabbiin gadi bu'ee ilma namaa keessatti walillaa qabee namaa wajjin nama tahee kan jiru barsiisa sanwaan yoo ta'u, resurrection jechuun qiyaamaadha jechuu guyyaa qiyaamaa kan deebiin ilma namaatiin jazaan galfamu san lamaan san keessaa kamitu sirriidha jetteen jechuu. Which one would you pick? And you must pick one and answer. Nama taate mee ati kamitu sirrii si fakkaata? Guyyaa qiyaamaa guyyaa jazaa galfamuu dhugaadha ka jiru san immoo ka ilmi namaa akkanumatti naannawaatuma waan tokkotti amanee naannawaatuma jiraata ka jiru san ilmi namaa rabbiin nama keessan laaqamee akkasitti nama ta'ee akkasitti nafseen namaaluma naannootii ka jiru san kamii jettee gaafatti jechuu. 20 seconds, please. Logically, I believe if I were human, I would choose resurrection and eternal life in heaven. Ayyooniin nama ta'e kan inni itti amanu kan guyyaa qiyaamaa ilmi namaa lafaa kaafamee jazaan galfamaaf ka jiru saniin irra fidadha jeen. Has the clear sense of justice and finality. One life followed by judgment, which aligns with cause and effect. Scientifically, resurrection is a linear structure, while Karaa saayinsiitillee kan fudhatama qabu kana kan guyyaa qiyaamaa kan karaa tokko deemu kana malee kan akkanan maraamartoo deemu sanii miti jettiin jechuu. reincarnation suggests an endless cycle without evidence. Akkanatti duuba deebii waa'ee amantiitirraa akka carraatichaa GTV wajjin intalti gaaffii gaafatteen deebii argatte kanaan ilmi namaa ajaa'ibii arraantana afaan adda addaatiin walii dabarsaa kan jiru kana ta'uu isinillee meela beeytanii kan diinaa amantii islaamaa harkaan qabnees karaa amantii kanaa akka laaltanii barattanii dhuftan siyaamaa warri islaama taataniis imaana keessaniif akka caqastan isiniin jecha arraantana waan qabanne isiniin dhufneen kana xumuruun duratti chaanaalli keenya kun guddatee akka bal'atee bakka hundaan gahuu dandeenyuuf subscribe share fi like gochuu hin dagatinaa isiniin jecha qabxii arra isiniif qabannee dhumnu kanumaan xumurraa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.